Hariyaadoolessa soddom bara 2026 kabajamtoota fi jaallatamtoota hordoftoota keenya dursa oduu keenya har'aatiin dhiyoo gidduu kana qabsoo fi lola naannoo Oromiyaatti deemaa jiru isin biraan kan geenyu ta'a. Zoonii Shawaa Kaabaa Ona Wacaalee iddoo addaa ganda Lagaa jedhamutti walitti dhukaasni hamaan gidduu raayyaa ittisa Itoophiyaatii fi waraana bilisummaa Oromoo WBO gidduutti adeemsifamu gabaasaawwan gama lamaan irraa ba'anii addeessu. Lola kanaanis gama lamaanuu injifannoo argachuu isaanii dhiyeessaa jiru. Akka gabaasa raayyaa ittisa biyya Itoophiyaatti hidhattoota isaan Shanee jedhanii waaman kanneen iddoo sanitti unka eegumsaa fi saamicha raawwachuudhaaf socho'aa turan irratti tarkaanfii ariifachiisaa fudhataniitis jiru. Ajajaan kifla xoorii eegumsa Rippaabilikaanaa Koloneel Girmaan akka ibsanitti tarkaanfii kana loltoota diinaa kan jedhaman garee ABO Shanee jechuun kan waaman 13 ka'umsa malee kuffisuudhaan meeshaalee waraanaa Kilaashinkoof 13 fi hidhannoowwan garaagaraa boojuun injifannoo guddaa galmeessee akka jiru humni Rippaabilikaanaa kun kan beeksise. Gama biraatiin waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n gama isaatiin gabaasa adda addaa fi ibsaa ajajaa olaanaa irraa dhiyeenya kana bahaa jiruun duula mootummaan irratti labse fashaleessaa jiraachuu isaanii kan addeessan. Ibsa dabalataa ajajaa olaanaa ABO WBO'n baase irratti ammoo hundaa'uun naannolee Shawaa Kaabaa dabalatee dhibbaadhaa fi tarkaanfiin waraana mootummaatiin ammoo fudhatamaa jiru kun tamsaasa propagaandaa soba uummata burjaajessuudhaaf deemu kan jedhan. WBO'n tarkaanfii lafoo iddoowwan adda addaatti fudhatu loltoota mootummaa hedduu isaanii kuffisaa meeshaalee hidhannoo ammayyaa booji'aa fi buufataalee waraanaa hedduu dhuunfataa akka jiru akkasuma uummata nagaa balaa irraa eegaa akka jirus ABO WBO'n beeksisee jira. ABO WBO'n tarkaanfii humnoonni raayyaa ittisa biyyattii fudhanne jedhan giddu galeessatti ammoo tarkaanfiin jirree propagaandaa sobaati jechuudhaan haleellaa jabduu raawwachaa fi lafa hedduu bilisa baasaa jiraachuu isaanii kan beeksisan. Walwaraansi kun otoon dhaabbatiin itti fufeera. Walwaraansi naannichatti ammaachaa jiru kun jireenya uummata nagaa irratti miidhaa guddaa geessisaa kan jiru yoo ta'u gama lamaaniyyuu waraana kanaan injifannoo argachaa jiraachuu isaanii irra deebiidhaan ABO WBO fi akkasuma mootummaan bilisiginna gabaasaa jiru. Qophiiwwan keenya ammas kan itti fufan ta'uu hagadhuma sagantaatti nu waliin turan ammas afeerraa keenya. Waraanni Ameerikaa haleellaa cimaa Iraan irratti gaggeessu beeksise. Iraan misaayila pilaastikiin humnoota Ameerikaa baagiddu galaa jiran irratti haleellaa gaggeessu hordofee waraanni Ameerikaa Iraan irratti haleellaa cimaa gaggeessu beeksise. Ameerikaan haleellaa kana kan gaggeessite roobii halkanii fi kamisa guyyaa har'aan tanaa yoo ta'u haleellaa Iraan raawwattee turteen haaloo bahuudhaafis akka ta'e ibsitee jirti. Iraan kibxata darbee buufata waraana Ameerikaa Yordaanositti argamuu fi dooniiwwan Ameerikaa Hula Hormuz keessatti ammoo haleeluudhaan Ameerikaa guddoo naasistee turuun ishee ni yaadatama. Ajajni giddugala Ameerikaa ibsa baaseen haleellaan Iraan kibxata darbe raawwatte san ammoo waraanni keenya kan Ameerikaa haaloo bahuudhaaf jecha buufataalee waraana humnoota eegdota warraaqsa Islaamaa Iraan IRGC edduurratti haleellaa cimaa gaggeesseera jechuudhaan beeksise. Biyyoonni lama walitti dhukaasuu kan eegalan maritti deebuu ibsanii guyyoota muraasaaf walitti dhukaasuun erga dhaabbate booddeedha. Ameerikaadhaa fi Saudi Arabiyaanis waliin ta'uudhaan hidhattoota Iraaniin deeggaramanii fi Iraaq keessa socho'an